So keep it going, Iron Breeze. Intertribal time, intertribal. We're going to make this into a spot dance. So we have two draws for bundles attached to the lemonade stand. Leaky lemonade? And we also have a CD from Charging Horse, Internet Spot Dance. And they're up for sale for our Charging Horse. And they have DVDs too. Wow, they're good, man, they're good. How much are they? $20 a DVD. Support these young singers. Charging Horse. That's for the spot dance. Okay, take it away, Iron Breeze. Everybody dance. It's a spot dance. Everybody come out and dance. $20. Hey, Tim, $20 from Tim. It's a spot dance, everybody come in again. We have TV from Charging Horse.
three, hold your spot at the spot range. Now let's go, let's go quick. Robert spin around, he's looking for his spot. Oh, he found his spot. Oh, boy. Oh, we have a winner. We have a winner. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa irraa keessatti kan qabannee isinii dhiyaan ummanni North Amerikaa keessatti native yookaan abbaa biyyaa yookaan akka Amaarri Oromoo itti yaamu Baalaagar jechuun abbaa biyyaa yommuu saniin beekaman naannoo kanatti September 20 bara 2014 magaalaa Leekar jedhamu keessatti ayyaana isaanii kan waggaan godhatan bifa oo'aadhaan kabajatanii turan. Sanuma keessatti waldaa hawaasa Oromoodhaa afeeruudhaan Oromootarraa namoonni hangi tokko uffata aadaa uffachuudhaan achitti argamanii jiru. Isuma kana laalchisee Injiineer Umar Bookeedhaa qabannee isinii dhiyaanne inninis waan naannoo san tureef jecha. Injiineer baga nagaan dhufte siin jenna. Egaa akkuma beektanitti bifa guddaadhaan haala gaariidhaan qooda irraa fudhattanii jirtanii wanni kun egaa bal'ifamee waan hin himaminiif jecha namoonni hedduun argamuu hin dandeenye. Mee ati achi dheeyxee waan irraa barte kan isaanii fi kan Oromoo kan waan wal fakkaataa waan adda ta'e mee yoo daawwattoota keenyaaf ibsuu yaalte. Egaa achi dhaquun keenya hogaanuti akkuma tasaddeemne daguddeemne. Osoo ittiin qophaa'uu hin dura deemne hoggaa achi deemnee dhugaadhaa uummanni kun akkuma Oromootti irreecha isaaniiti yookaan irree isaa ka jennu jechuun isaan kun hoggaa ganniin bahee bonniin seenu sun kabajan akkuma irreechaati irree isaa ka Oromoo walfattiidhaan keenyaa fi kasaanii waan kana yeroo tokko ta'uusaa dura kana mul'isa. Lammaffaa jarri kun First Nation jaaniin yookaan Red India jaaniin North America especially akkana daga jiraatan group leek keessa jira keenya hogganuu ture Dr. Kui yookaan anillee egaa Dr. Kui qofa hin je'uuni Dr. Queen hin baasaaf she is our icon Oromo icon Dr. Kui haa ulfaattu haa jiraattu karaa siitiin achi deemullee ani dandee hoggan achi deemeewwan ajaa'ibaa the only black people nuti nama gurraacha ka jiru numa nuti nam shani nuti nam jaha ana Umari Hussein Amne Badri Jati Badri Aisha fi Dr. Kui Lamu so lamulle bagana jawum fedalli ani so nuti nam jaha ka achi deeme waan ajaa'ibaa waan tammee dhagaa ati uummanni First Nationii fi Oromoon hedduu walitti kalaawa ta dura irreecha qaban duraan maaliin seewuu ture uumamaa fi uumaa Oromoo callaatu qabaachuu ture zeeha booda uummata kana hoggan akka isaanillee egaa akkuma Oromooti uumaa fi uumamatti dhaadatan akkuma Oromooti uumaa fi uumaman dhaadachuu yookaan itti walaleessuu yookaan itti wallisuu akkuma Oromooti kanaan arkee ulfaatu. Tole fayyaa ta'e mee isaanis gaa akkuma Oromootti haalli isaan keessa jiranii fi keessa jiranii dhumaatii heddurraa hafanii wanni isaan hambisatan jira bara dheeraa dhumaatii fi gaa cunqursaan isaanirra ga'e kana keessatti wanni isaan lafatti hambifatan jira. Ati wal fakkaatu Oromoo
fi isaan kuni First Nation yookaan Red Indian akkuma gartee Oromoon itti cabde amantaatti cabde Oromoon. Jara kunis amantaatti caban amantaa gartee ka kiristiyaana itti fidan Oromollee gartee akkasitti amantaa kiristiyaanaan gaafa itti bobba'an karaa mililitiin karaa suniin caban karaa kana wal fakkaate silaa gabrummaan bifaatu adda adda ta'ee malee gabrummaa waan fedhe haa ta'u. So amma isaan waan nu garsiisan deengadda hoggaa irree isatti Oromoon Toronto kabaje waan ajaa'ibaa muka nagarsiisa muka tokko. Mukni kuni osoo gartee faranjiin biyya keenya hin weerarin duratti mukni kun jira jedhan. So amma uummanni kuni waan ajaa'ibaa waan akka nama dinqisiisaa huccuulee amma agartuu kana huccuun sun gosa isaaniiti. Namuu gosa adda addaan huccuu kana uffatan. Amma absuu isaan irra jiran kana maali? Akkaataa gartee aadaa isaanii fi afaan isaanii irraan banne. Uummanni Red Indiyaa kun hedduu liqinfaman sirna faranjii kanatti. Akkasitti akkuma gartee Oromollee miti. Oromoon dandamata qabdi, Oromoon kutaa qabdi, afaan qabdi, aadaa qabdi, waaqeffata qabdi, gadaa qabdi. Oromollee gaada'ama akkan waa irraan dhaqqabne Oromoon gartee waan hedduu ta'eef irraan dhaqqabne East Africa waan ta'eef kanaaf egaa irraa bu'aa jiru. Jarri egaa akkuma beektu Oromoon akka simboolitti guddaa akka qabdu gadaa fi waaqeffannaaf kana alatti egaa akka galmatti odaadha qabdi. Isaan maali wanni isaan guddaan isaan akka simboolitti qaban tokko allaattii isaanii? Dhugaa keeti amma Oromoon odaa qabdi. Odaa kana meetti kun irra si'aayimu odaa kana Oromoon akkamiin marateen seema odaa kuni sirraa hin dhufne ammaani odaa bultu miti odaa nabee ani amma duraan deemee ture gaafan Oromiyaa ture. Odaa kuni shimbirroon gubbatti namni odaantu qalameen irra hin yaabbattu shimbirroon gubbaa hin dabartu hoggaallee magariisa. Isaa kunis wanni qaban allaattii qaba. Allaattii beekte allaattii eagle kana qabde suni simbooliin isaanii. Nuti odaadha isaan allaattiidha. Akka amantitti yoo isaan waaqeffannaa qaban immoo jechuun amantitti sila duriif kan akkam qaban akkuma kana dura atis jechaa turteetti bakka tokko tokkotti rabbii 365 maal rabbii 500 maal qabaachuu jira. Isaan kuni uumaa fi uumamatti warra amanu. Oromoo kanaatu irra bal'aa. Oromootu irra bal'aa irrallee miidhagalle irra tola. Amma Oromoon dur amat kun torba dura osoo gartee amantaan Islaamaa osoo hin dhufin duratti, amantaa Kiristiyaanaa hin dhufin duratti, amantaa Juush osoo hin dhufin duratti Oromoon warra gartee waaqeffata. Waaqeffata jechuun afaan Arabitti rabbaaniyyiin, believers. Rabbii tokko malee kabrutti amana sharikaan qaba rabbii wajjin waan gartee waan dagalee hin godhan. The only people in the world. The only people in the world. Oromoodha. Amma gaafa Islaamiin dhufe biyya Arabaa keessaa Makkaa Madiinaa Makkaa naannawa isitti rabbii 360 gubbaa naannawaa ture. Rasulillee hoggaa dhufe wahiduu jedhu ture. Rabbii tokkomsaa godha. Rabbiin tokkoodha. Oromoon kana hunda osoo gartee Arabaa miti wanni Iisallee miti Jesus Christ miti Muusallee miti sundura Oromoon rabbii akka takkatti beeki. Waan ajaa'iba. Kana Oromoon eessaa fiddee hoggaan ji'ee tottoo'addee gaggaafatee biyyatti abborborbaa maal jedhanii nabiyyi ture nama ergamaa ture waa hunda fakkeenyaaf Qur'aana yoo jenne abbaan Qur'aana eenyu Muhammad jetta automatically alayhi salatu wassalaam yoo jette Isa Jesus Christ jetta yoo Musa Tawraat jette wanni jetta Musa jetta so waaqeffataan abbaan isaa eenyu jennee hoggaa gaafanne Oromollee nabiyyi qabdi ergamaa rabbiin erge qabdi maqaan isaatillee ka isaan nuun jaanamu durallee leeymu jaan nabiyyi sadiinaa himan. Nabii jechuun ergaa ka itti ergame nabii sadii tokko leeymo yoo kayada taate bogarbii gaafa biyya turre maal jedhu turre yaa leeymo fana roobaa jedhu turre
deemuun sangaa nabiyyi Oromooti ergama Oromooti akkasii irraa si bu'eeti jira. Ega kana kaastefu duuba nabiyyi Oromoo kan nabilee Muhammad jettee nu ibsite kana maaltu isaa kana kanatti bishaan qabbanaa irra naqee kan biraa immoo ega akka amma jiru bakka amma jiru kana ga'ee jechuudha. Maaltu maal ta'e? Maali beekaa badiin hoggaarree hoggaa kaatu abbarraa kaati. Maaliif Oromoon dachii magariisa gubbaa jirti Oromoon. Ummata biroo deemtee yaani sirni gaddadaa kunii fi waaqeffataa kunii nama cunqursii hin je'uun amantaa kee deemii babal'isii hin je'uun Oromoon osuma achi keessuu amantaan lameen itti dhufte amantaan kiristiyaanitii fi islaamni beekte hoggaa amantaan dhufte waaqeffata ummata gattee wanni narra hin egaa qaalluu tana qabata. Aluu kuntu hayi malee eebba malee waa hunda hin goru waan biroo hin goru manin qaalluun kuni so badiin ta Oromooti nama gattee wanni hin goonu beekte fi keenyaatu gattee bobbihee nu harrare ammallee gaawaa fogollee hin jirru amantii duraalee ka qabnu sanillee amantaadha rabbumaa fide kunillee gaa amantaa rabbumaa fide hundallee gaa tarmu Oromooti we are rich people. Arra Oromoon we are rich. Beete amantaan we are rich. Islaama qabna, kiristiyaana qabna, waaqeffataa qabna. Beete namni dachiin keenyas magariisa. We are very rich people in East Africa. Akkasiis hin jaabuu garbi. Tolega hedduu galatoomii biraatiin eegallee kan biraa seennee haa ta'uti mee maayii irratti yoo dhaamsa qabaattu jiraatte dhaamsa kee dhaammadhuuti. Kanaaf immoo gaa viidiyoodhaan agarsiisna jechuudha. Waan achitti ta'e san waan isin gootan san. Tolega ani dhaamsaan ani qabu obbo Garbii bagana gaafattee ulfaadhuu jiraadhu. Dhaamsi kiyya irreecha ummata gartee First Nation yookaan Red Indian North America jedhan kuni akka Oromoon hundinuu bara dhuftu itti qophaawanii achi deeman laalan. One kuni one harea miti one garte old new yookaan new old. Deemanii akka garte baratan ammallee tuntakka lammaffaa waaqeffataa kana Oromoon garte akka birootti akka ilaalle maali wallahi hogaalee nama dhamaasaa waan ja'an Oromoon jennaan harreen gurri takka waan namni sinna keessan gartee in fudhatini waaqeffataa kunillee amantuma Oromoo kaduriiti deema laala. Arra biyya keessatti irreechin duraan nama 1,000,000 ture amma haga 1,500,000 akka baadhatu guruu jiranii kana hundallee gartee gaa hedduu mirqaana yaa Oromoo haa barannu walirraa haa barannu waan beeknus isin barsiifnaa waan hin beeknes gam nama nurra beeku gaafannaa akkasii gaa Oromoo isinitti qaba baradhaa aadaa keessan baradhaa amantaa keessan baradhaa akka Oromoon gootota Afrikaa turte gootota addunyaa akka Oromoon turte kanallee baradhaa gaara amma maali beektaa badiin gaa akkaataa itti guddanne kanaatu murteessa mee hedduu karaa yaa Oromoo karaa taariikha ammallee as waan itti dhaamu baratoota Oromoo seenaa ummata Oromoo katabu kitaaba faranjii qofa illaalinaati kitaaba ollaa keenyaa Araboota kana ani seenaa ummata Oromoo fi waaqeffataa fi waaqeffannaa hunda fi gadaa sistam kana afaan Arabitti hin qara'e seenaa Arabii kana mee hedduu barbaada kitaaba kana fi Hindiyaa keessatti kitaaba taariikha Oromoo hedduu li'annoo jarri kun maali ollaa keenya beekte ollaa keenya faranjii nurra fogo faranjii eega wal barre amma 200 hin ta'u amu jarri ollaa keenya rabbii wajjin nu uume mee akkasiitti kitaaba Hindiyaa ka jiruu fi ka biyya Arabaa jiru hedduu taariikha Oromoo hedduu barreeffamee jira mee qaraa fakkaatu jiraatu gaddeera bu'e. Akkasuma gaa kitaabatu hedduutu barreeffamaa irra afaan Oromootiinis isallee akka namoonni bitatanii irraa barnoota argatan jechuudha. Akkasi yaadni seedoo binatti naa. Tole gaa hedduu galatoomii gaafii fi deebii TV Oromiyaa magaalaa Torontootti hojii gooteef maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa TV Oromiyaatiin hedduu galatoomii nagaan jiraatu isin jenna.
dhugaa hamma naguruu keetii seenaa uummata Oromoo karaa hulaa irra bal'aan seente ulfaadhu jiraatu sin ja'a adeero ulfaadhu jiraatu galbi. Tole galatoom nagaan jiraadhu. Dhageetti.